naamatu yoo tole galaa bulte nyaatanii amma yoomii dhaammatu yaalolee godaanni sabaatanii gaafa goojee abbatu yoo tole kulloo ganna sooranii malmachaa wal waammatu yaalolee silaa du'an oolanii malmachaa wal waammatu yaalolee silaa du'an oolanii shaggarii garmaamti darabduuni otoo biyya abbaa qabu Rasaasa nyaatti dhalattuuni yogoonni gumaa dhabu kunullee ijaarre maqaa tafna lammii galtu si ayartu lubbuun jiraanne wal gaafannaa guyyaan kun darbuu naftu lubbuun jiraanne wal gaafannaa guyyaan kun darbuu naftu kilaashii gumaa badde baasisa gaafa diigi gaafa roorroo beekna maaltu nu naasisa naa jedhe gaafa roorroo as deebite dubbiin akka kaleessa waammadhu waati roorroo yageerroo walitti sagaleessa gaafa roorroo akkam bulle dubbiin amma kaleessa waammadhu waati roorroo yageerroo walitti sagaleessa gaafa roorroo yaa ijoollee Oromoo wal jajjabeessa wal waammata wal baasu bidda keessa waammadhu gaafa roorroo gaafa roorroo waammadhu gaafa roorroo waammadhu gaafa roorroo waammadhu gaafa roorroo waammadhu 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 waan facaasan ammatu yoo tole galaa bulte nyaatanii amma yoomii dhaammatu yaalolee godaanni sabaatanii gaafa goojee abbatu yoo tole kulloo ganna sooranii falmachaa wal waammatu yaalolee silaa du'an oolanii falmachaa wal waammatu yaalolee silaa du'an oolanii himimmaaniif sunsuma taane ka baraan ibiddaan loluu ilmarkaan guddifnes nu dhaane ka wallaalle kan nu tolu silaa yoo na buqqifna soo tole jabaatu gumaa dhabee eenu seenne gobbifna yaalolee aayaasu karaa cabee eenu seenne gobbifna yaalolee aayaasu karaa cabee harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akka nagaa jirtanii fayyaa keessan jecha nageenyi keenya kan onne irraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jecha guyyaa addaa akkuma beekamutti sagantaa keessummaa qabadheetiin isin dhufe sagantaan keessummaa keenya guyyaa addaa akkuma beekamutti qeerroo Oromiyaa irraa yeroo ammaa kana qabadheetiin isin dhufe qeerroo keenya keessumaanuyyuu kan keessummaa har'aa keessummaa kabajaati. Keessummaa keenya wajjin hanga xumura sagantaa keenyaatti akka wajjin turtanis affeerraa keenya asumaan ammoo kara keessummaa keenyaatti isin dabarsina. Okay, asumaan kara keessummaa keenyaatti isin dabarsina. Keessummaa keenya wajjin turtii gaarii isin jenna. Yooyyaa kara Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitti baga nagaan dhuftan. Ayyee isinillee Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii baga nagaan beekdanii galatoomaa baga nu maan keessumaaniyyuu abdii mee uummata keenyaan wal barii isin jedha eenyu isin jedhanii keessaanuu qeerroo Oromiyaati yeroo ammaa kanatti kara Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitti dhufu keetiinis maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitiin galatoomii ulfaadhu isin jedha mee asumaan uummata keenya wal barii. Ayyee isinillee warri Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii Oolmaa guddaa saba kanaaf oolaa jirtanii ulfaadhaa affeerraan abbootaniifis maqaa qeerroo Oromiyaatiin maqaa uummata Oromootiin maqaa qabsaa'ota Oromootiin galatoomaa isiniin jechuu barbaada. An abdii qeerroo Muunisaan jedhama qeerroo Oromiyaati warra mirga isaatiif falmatu keessaa tokko Oromiyaa irraa jechuudha. Okay, abdii galatoomii ulfaadhu keessumaaniyyuu yeroo ammaa kana abidda boba'u yookiin abidda diimaa keessatti keessaan wajjin sagantaa akkas dhiyaattee fedhii akkas qabaattee uummata keetiif
an yoomuu lubbuun koo uummata kootiif qaaliidha uummata kootiif yoo du'es yoo jiraadhes saba kootiif ni falmadha jechuun Oromiyaa keessa teessee osoo biyyaan bahin qabsoo finiinsaa kan jirtu keessaa nama tokkodha. Mee Abdii keessaanuu gaafii keenya guyyaa hadhaatti Oromiyaan situ nurra argasi Oromiyaan maal keessa jirti jechuudhaan gaafiif deebii keenya ka waliin taasifnu ta'a. Mee Oromiyaan maal keessa jirti Abdii? Galatoomii reyaadoo keenya Oromiyaan maal keessa jirti isa jedhu duratti wanta tokko siin jedheeti ka'uun barbaada. Gaafa biyya keessaa qabsaa'onni qeeroon socho'anii gaafa mirga isaaniitiif falmatan gaafa dhugaa saba isaaniitiif dhaabbatanii aarsaan itti aanee dhufullee wanti namarra akka dhuunfaatti namarra ga'ullee akka sabaatti illee ga'aa jirullee baay'ee guddaadha. Isa kana yoo beektaa gaafa roorroon daangaa dabarte gaafa roorroon hammaatte sodaa waan jedhamu si keessaa balleessiti beete namni gaafa manachiisillee innuma du'a eega duutiin oollee dhugaa keetiif du'uun dhugaadhaaf du'uun saba keetiif falmatu jedhuu fi namni ofirratti murteessee garasitti kan deeman proud of nama baay'een jiraa jaallan biyya keessaa qabsaan dhugaa isaaniitiif lubbuu isaanii kennanii jireenya jechuun bilisummaadha. Jireenya jechuun gaafa sabni koo jiraateedha. Gabrummaa buti caalte hin jirtu jedheeti namni ofirratti kan murteessee dubbatu nus lubbuu jibbinee miti roorroon daangaa dabaran carraa biraa sila hin qabnee fi gootas waan ta'eef miti namni beekte carraan biraa waan hin jirree fi namni garanatti kan dhufu kana jedhee si eegaluu eegalaa Oromiyaan maal keessa jirti kan jedhu yaa'u akkuma wajjin quba qabnu anseenaa biyya kanaa keessatti nu dhaloota ammaatillee sirna darbe sana sirna Ihaadigii sirni nuyi dhaloonni koo beekullee Ihaadigii taa'ee sana wanti dhaloonni koo beekullee hanga dubbisetti illee seenaan akkanaa dachii Oromiyaa fi uummata Oromoo irratti illee yeroo raawwatame ani hanga seenaarraan dubbisetti illee nagarre beete Oromiyaan gabaabumatti osii deebisu Oromiyaan dhiigaa jirti. Dhiiga ilmaan iseetiin dachii badhaadhaa jirtu isaa kanatti guyyaan ishee hedduu awwaalataa jirti. Guyyatti dachii ishee irratti haati Oromoo boo'aa jirti. Abbaan Oromoo boo'aa jira. Magaalatti Oromiyaan dachii baasuu kan isaa dachii osii deebisu jechuudha. Mee Abdii keessumaaniyyuu waa malee Oromiyaan yeroo ammaa kan maal keessa jirti jedheessiin eegallee keessumaaniyyuu qabxii keenya ijoo isaatiin hangafa kan eegalle Oromiyaan hoo Abdiif maalii ka jedhuufi Abdiin hoo Oromiyaaf maali? Abdiin mee eenyu? Keessumaaniyyuu waa'ee Abdii hawaasni kenna hedduun keessaanuu maqaa kee yoo si beekan illee fuulaan akkasitti waan si beekan natti hin fakkaatu. Haa ta'u qabsoo irratti namoonni hedduun si beekuu danda'an. Mee Abdiin eenyu? Baragiraawundi Abdii hoo mee muraasa keessa yoo nu tututte akkaan jaalanna. Abdii godina Arsii aanaa Muuneessaati. Barsiisaan ture. Nama bara wayyaaniilee dararaan hedduun irratti raawwatamaa ture. Dararaa hedduulee nama keessummaa ture. Nama umrii isaa guutuu yeroo baay'ee hidhaadhaan dabarsaa ture. Bara hanga lubbuun koo of beekan I think 1996 akka biyya keenyaatti 1996 qabsoo kanatti kan makame ijoollee ciccimoo ture gaafa san erga gaafa saniiti agarraa mirga kootiif nama falmatudha. Ammas Abdii jechuun nama roorroon qeessaa buqqaaftee dhugaa saba isaatiif ibidda keessa taa'ee mirga isaatiif haqa uummata isaatiif falmataa jirudha. Nama najjeefne mirga namaa hin tuqne qe'ee namaa hin sarbine mirga keenya hin sarbinaa uummata keenya najjeesinaa waan jedhe qofaaf du'a irratti labsanii nama adamsaa jiranidha. Hanga lubbuun jiru nama ofirra murteessee dhugaa saba kootiif hanga jiraadha saba jiraadha haqa saba kootiif jiraadha nama sochii qabsoo Oromoo keessatti waa gahee isaa buusuuf ulee gadi fiiguudha kanuma jiran. Dararaan maatii koo irra gahaa jiru anaa fi maatii koo irra gahaa jirullee dararaa qabsaa Oromoo qabsaa'ota Oromoo fi maatii isaanii irra gahaa jiruun adda miti. Immoo kan qabsoofneef maatii kootiif miti abbaa kootiif miti yookaan daa'ima kootiif miti uummata Oromootiif. Miidhamni isaan irra gahaa jiru miidhama maatii Oromoo guutuu irra gahaa jiru. That's normal. Nam fudhadha kana ofirra murteessineeti gaafa qabsootti seentu waan kafaluu qabdu waan si mudatu kamiyyuu of qopheessiteeti akka maatii kootiititti akka warra kootiititti na miidhisu na dhukkubus garuu dararaa uummata Oromoo irra gahaa jiru maatii Oromoo irra gahaa jiruun adda waan hin taaneef just an akkuma salphallaala yoo ajjeesanillee baay'ee wanti du'a Oromoota biraatiin addatti baasee ilaalu tokkollee hin jiru.
kana hambisuu fi qabsoon keenya beektaa kan maatii tokko osoo hin taane kan Oromoo guutuu ragaa jiru waan ta'eef ofirraa murteessinee baane kanaaf duubatti abbaan deebi'ee hin jiru namni dhaabbataa hin jiru jechuudha. Fixannu fixan malee wajjumaan jechuudha. Okay, galatoomi abdii mee keessumaanuyyuu haalli qabsoo hadhaawaa keessa dabartee keessumaanuyyuu akkaatti amma nu tuqaa jirtutti seenaa keetii irraa kan 96 yookiin immoo bara 2019 bara 96 irraa bara 1996 irraa eegalee qabsoo kana keessa jira yookiin qabsoo Oromoo kana keessa jira jechaatis turte haaluma kanaan mee amma hoo qabsoon tun eessa geette si fakkaatti maalirra jirti qabsoon Oromoo? Dhugaadha imalli qabsoo Oromoodhaa baay'ee dheeraadha. Seenaan imala qabsoo Oromoo keessatti jiru waa hedduudha wal xaxasi. Beektee riyaadoo keenya imala qabsoo Oromoo wal xaxaa kana keessatti seenaawwan darban taateewwan ta'an hedduun kan si boonsan illee jiranii kan deebitee illee jettee itti gaabbitullee hedduu jira beektaa. So deemnee maaliyyuu kafallu maal taanu har'a geenye jirra. Har'atti qabsoon Oromoo qabsoon karaa nagaa nama qabsoo karaa nagaatti amanuudha nama yaadaan amanuudha. Beektee garuu balballisii kompiliitilii cufamee jira har'a. Karaa guutumatti karaan qabsoo karri qabsoo nagaa ballee karaa qabsoo nagaa guutumatti waan cufameedha Oromiyaa keessatti. Oromiyaa keessatti yeroo ammaa baay'ee ani amma ijoolleen uummata Oromoo mirga uummata Oromootiif falmataa jiranii warri muka jiranii ijoolleen Oromoo hedduun isaanii kan itti makaman carraa biraa waan dhabaniif karaa nagaatiin falmachuudhaaf gadi baanaan milishaa gandaattu si ajjeesaa gadi baanaan si ajjeesanii shanidha siin jedhanii qe'ee kee taa'uu hin dandeessu isaan deeggaruu baatte yoo miseensa bilxiqinaa ta'uu baatte. Sila kana ta'eef filannoo biraa waan dhabaniif filannoon qabatti balballi qabsoo Oromoodhaa cufamee karaa qabsoo karaa nagaa kun cufamee jira. Absoluutely cufamee jira. Kanaaf qabsoon yeroo ammaa Oromoon eessa biirti inni socho'aa jiru karaa qabsoo karaa hidhannoo kana qofa. Haa ta'u malee tokko jala mureessi himuuf hin jira beekti. Ibidda keessatti itti ijoolleen dhugaa Oromootiif falmachuun haa ta'u malee akka kaleessaa san qabsoon bifa jijjiirattee akka biraan haa ta'u malee keessi uummata wanti uummata waan baay'ee nama onnachiisuudha. Uummanni har'allee mirga isaatiif falmachuu jira qeeroon har'allee mirga isaatiif falmachuutti jirti. Diina sodaattee hin teekne. Kanaaf ammoo irreecha darbirra wanti uummanni Oromoo godhe wanti qeeroon Oromoo godhe gahaadhaan jedhee yaada diinaaf deebii gahaa kennee jira. Firaaf ammoo onni itti horee jira. Warri qeerroo balleessine qabsoo Oromoo balleessine qabsaa'ota balleessine jedhanii kumaatamaan nu fixanis kumaatamaan mal hidhaatti nu guuranis Oromoo mirga isaa kan gaafanne dhoorguu hin dandeenye sabboontota mirga saba isaaniitiif kan falmanne dhoorguu hin dandeenye istiin nama har'allee amma sa'aa kanatti illee ingiloo narraa qabiitii mirga keenyaaf lallabaa jirra falmataa jirra. Mee abdii qabsoon Oromoo hangaarraatti qeerroo fi qarreen aarsaa guddaatti kafaluudhaan aarsaa hedduu kafalanii hagaarraatti ga'e. Mee mootummaan biyyattii san amma anatu mootummaadha jedhu dhiiga qeerrootiin ol bahee qabsoo Oromoo yookiin dhiiga qeerrootuu fi akkuma kanaan aarsaa qabsaa'onni Oromoo kafalan hunda dagatee yeroo ammaa kana karaa Oromoon barbaadu dhiisee karaa biraatti kan imalu fakkaata. Keessumaanuyyuu aarsaa lola TPLF yookiin lola kallattii kibbaa irraa eegale kanaan ol qabatee qeerroo Oromoo hedduun achirratti akka dhuman yookiin immoo achirratti erguudhaan dirqiidhaan namoota hedduu mana hidhaatii fi akkuma kanaan hawaasa irraa dirqiidhaan guuruun uummata keenya hedduu lubbuu isaanii dararaatis ture hanga har'aatti jira. Mee kana hoo akkamitti ibsita? Akka qeerroo biyyaatti maaltu ture? Akkamitti uummata keenyaaf ibsitame? Ani gaafii bareedaadha gaafii an barbaadu. Riyaad gaafii tokko irraan siin eegalan yeroo hunda waan hin gaafadhu ani. Wanta gaafii keetti illee naa deebi'uu dhabeef maal godhe Oromoonni? Maal godhe Oromoonni? Maaluma godhe Oromoo? Maaluma balleesse kun biltsiginnaa? Maaluma balleesse qeerroon biltsiginnaatti? Yoo dhiiga ofii itti jiksee lafee itti cabee ergamtummaa diinaa jalaa wayyaanee jalaa isaan baasee nama isaan godhe malee Oromoo isaan godhe malee ashkara wayyaanee baasee yoo nama godhee mootummaa godhee araa kiiloo isaan galche malee maaluma godhe Oromoo maaluma godhe qeerroon Oromoo maaluma badiin
baay'ee angaafi kanaaf deebiin barbaada ture. Odoo naa deebisanii warra bilchaginnaa kana nu godhe Oromoon osoo jedhanii na himanii. Qeeroon har'a isaan diinummaa irratti labsanii. Uummanni har'a isaan diinummaa irratti labsanii lafarraa duguugaa jiran kun bare. Warra waggaa 27 harka duwwaa isnaayiperii fi taankii fuuldura dhaabbatee gaafa ishiin nu duguugdu. Gaafa ishiin wayyaanee wajjin nu fixxu qe'ee keenyatti. Mirga keenya qofa waan gaafanneef. Uummata harka duwwaa qeeroon Oromoo barataan Oromoo harka duwwaa isnaayiperii fi taankii wayyaanee fuuldura dhaabbatee harka duwwaa. Yaani Maqaleetti galche oppidiyoo waggaa 27 ilmaan Oromoo wajjin xuuxaa turte ganda keessatti masaraa isaan galche beete karaa isa kanarratti diinummaa labsanii gaafa faraa duuganii gaafa faallaa sana agartu si guba maaluma godhi sabni kun maal isaanii balleesse osoo nuuf deebisan osoo naaf himanii silaana bareeda ture nin sirreeffannaa akka sabaatitti illee akka qeerootitti wanti isaan goone yoo jiraanne galanni nuuf kanan mallee ture silaa. Galanni qeerroo Oromoo kanan mallee ture. An dhugaa sin jedhaan dhugaa kana waaqaaf lafti illee beeku namnis beeku galanni uummata Oromoo kanan turre waadaan nyaatanii. Isaan jechuun si himaa dhagayanii bara 2008 barsiisaan ture. Baay'ee yeroo 17 ol na hidhan bara 2008 qofa. Walgahii 600 oltu ture Riyaad. Walgahii kanarratti yaadni garaagaraa ka'ee yaada garaagaraan kaasee ture. Ni beekanii dhumarra waan tokkoon dubbadde hooggantoota olaanootti gaafa sana waan tokkoon jedheen atilistiin jedheen an obboleessa keessanii kaayyoo keessanii footeen ajjeesaa wayyaaniif jettanii ajjeesinaan jedheen uummata Oromoo wayyaaniif jettanii ajjeesinaa wayyaaniin boru nurraallee galti isinirraallee boru galti maaloo yoo rabbi sodaatte yoo dhugaa Oromummaa qabaattan wayyaaniif nun ajjeesinaan jedheen tokko waan naan jedhee beektaa. Gaafa har'as aangorra jira namni kun waan ajaa'ibu. Rankee akka kee kanaan maqaa wayyaaniin ka'u naan jedhe. Nama 600 oltu ture kana ni gaafatta. Waan ifan namni hundi beeku jechuudha. Maqaa dhee dubbachuu danda'a eenyu akka ta'e. Rankee akka kee kanaan maqaa wayyaaniin ka'u. Galata wayyaaniin biyya kanaaf oolte galata wayyaanii Oromoof oolte nuun jedhe. Deebifnee fixuu miti himnee fixuu hin dandeenyu jedhe beete. Wayyaaniin kun anaa jedhee namni kun akkana kudha waltajjii irra laphee isaa dha'e. Sunillee ni darbee har'a junta deebi'ani. Isa santu deebi'ee har'a fardeen wayyaanii siin jedhe. Oduu nama biraatiin illee jedhee ni bareeda. Ana kanaan deebi'ee fardeen wayyaanii naan jedha. Warra beektaa warra diina malee firamne warra Oromoo. Keessumaaniyyuu abbootii gadaatii fi abbootii amantii qeerroo fi qarree yeroo ammaa kanatti mana hidhaatii baasanii ajjeesaatis jiran argaatis jirru. Mee kanarratti hoo maal jetta? Keessumaaniyyuu akkuma ati nu kaasetti warri kaleessa juuntaa ture yookiin ammoo TPLF'n ture wayyaaneen ana jechaa akkuma ati nuun jechaa jirtu kanatti of kaasaa ture. Hadha ammoo juuntaa jechuun balaaleffachaatis kan jirudha. Ammoo qeerroo Oromoo har'allee itti deebi'ee akkuma duriitti kan mana hidhaatii baasee ajjechaa jiruu fi akkuma kanaan waraana adda bilisummaa Oromoo irrattis shororkeessaa jechuun labsii moggaase. Mee kana hoo maal jetta? Akkamiin ilaalta? Akka qeerroo Oromootti. Ani kana gabaabatti siif hima Riyaadoo sagaleen kun dhagahamu ta'e. Nama waan hin galleetu jira. Oromoon har'a bilchiginnaadhaan maa morma? Abiyyiin maa morma? Waan abiyyiin jibbinuu fi sila badhaadhina jibbinii fi maali qabsaa'onni Oromoo qabsaa'onni Oromoo kan sirna kana mormaniif dura dhaabbataniif noo jedhanii gaafii kana gaafa deebifne gocha har'a uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruuf deebii arganna. Lolli hadda Oromoon godhaa jiru lola ayidooloojiiti. Lola ayidooloojiiti. Baay'ee kaleessa gaafa wayyaanii morminu wayyaanii wajjin rakkoo hin qabne ture kan guddaanis beekuu qaba ture. Wayyaanii wajjin wayyaanii biratti an jechuun yakkan turre. Hinatiin jechuudha yakki gaafa sani. Nan ajjeesin jechuudha yakki gaafa sani. Isin saamtota jechuudha yakki gaafa sani. Marii an Oromoo jechuun turre. Har'a immoo sirna kana keessatti waraanni Oromoon sirna kana wajjin godhaa jiru waraana ayidooloojiiti. Waraana ayidooloojii gaafa sin jedhu waraanni godhamaa jiru waraana Oromummaa balleessuuti.
An Oromoo jechuutu yakkami har'a. An Oromoo jechuun yakka. Sirna kana keessa. Bara kana keessa irreecha irratti alaabaan abbaa gadaa, faajjiin abbaa gadaa dhoorgamee peestaalii keessaa guuramee makiinaa keessaa guuramee gatamee alaabaan Minilik keessummaa irratti dhiyaate. Bara bilchaginnaati Oromummaa Yuudam kan jedhamee hiriirri ba'e. Haacaaluu ajjeefne Jawaar nu hafa jedhamee hiriirri tireetti mootummaan eegamaa kan ba'e. Nafxanyaan hin jedhanii uffata tiishartii hojjechiifatanii mootummaan eegaa darbanii. Daamiinsi waraanni har'a godhamaa jiru lolli har'a Oromoon godhaa lola ayidooloojiiti. Isaanis Oromummaa balleessuudha. Nus Oromummaa hin baddu isintu bada malee an Oromoodha. Akka Oromootti jiraachuuf lolli nu godhaa jiru. Daadariitiin waan Oromoo fakkaatu waan Oromummaaf dhaabbata jedhamu qabsaa'ota Oromoo kumaatamaan mana hidhaa jiran dhibbaatamaan fixanii jirani. Warra Oromoomaaf fixan Oromummaan lisin godhe an Oromoo abbootii gadaa osoo hin dabalanne gocha akkasii raawwatanii jiran sirnichatu sirna akkasii waan ta'eef sirnichatu sirna Minilik deebisanii irratti ijaaru waan ta'eef Itoophiyaa afaan takkitti Itoophiyaa aadaa takka Itoophiyaa amantii takka Itoophiyaa sabdaneessatti namanne Itoophiyaan Oromoo jechuun xabbaamnu biyya kana diigas jettu sana Itoophiyaa afaan sanaan afaan durnuun jedhan sana Itoophiyaa afaan Oromoo afaan Amaariffaa dubbattu malee anta gantaayina onagna maal sin jettu sana Itoophiyaa aadaa takka amantii takka afaan takka sirna deebisanii ijaaruuti. Kanaaf ammoo tarsiimoon ba'eeti. Waan kana fuuldura dhaabbate hunda abbaa feete si balleessanii har'a. Duulli duula Oromummaa balleessa. Takka yaadoo duulli namni amma nama du'uu fi nama hidhamu maal kana laala. No achi miti dubbiin sirnicha laala. Sirnichatu eeyyamee bare akkasii. Sirna Oromoo leessuuti. Qabsoon Oromoo ammoo akka Oromoo sarvaayiv gochuudha. Waanuma isarraa irraa eegamu godhan jechuudha. Waanuma kaayeffatanii ba'an waanuma sirnichi godhan jechuudha. Jarri normaal kan isaan godhan miti. Sirnicha akkas godhu sana balleessuudha. Qabsoon keenyas isarratti. Hanga dambuqoota ammoo kun itti fufa amanaa. Ta'ammatti na ibsitu kanatti qeerroon hoo yeroo ammaa kana maalitti jira? Keessumaanuu qabsoo Oromoo akka daasporaan yookiin immoo namoonni biyyoota alaa keessa jiran ilaalaa jiran qeerroo waan rafe fakkaata. Qeerroon hin rafe moo hirripe abdii. Beeta waan tokko jira beete. Gaafa waa godhuu dadhabde gaafa akkam bee akka waa jechuun jaartii nama kana sochoosuu dadhabde abaarsa deebita. Kanaan dubbataan ture ani. Keessattuu hayyoota keenya nama waan jirutu jira. Qeerroon jira. Kan jirre isini hayyoota Oromoo isini miidiyaa Oromoo kana dhugaan jiruun dubbadha. Qeerroon jira. Akka jiru isini murteessee jira bari. Gaafa irreechaa isini gahaadha bari. Akka jiru isini murteessee jira bari. Gaafa hayyoota keenya nafxanyaan fixuuf dhiyoo kana itti seente tubboo keessa bultee ijoollee ta'e akka jiru isini mul'isee jira qeerroon. Tarsiimoon sochoosuu dadhabdanii qeerroo. An tokko eessas baafnee miila keenya eessas hin dhiyeessinu diina jalaa. Eessas hin deemnu Oromiyaa jirra. Duuti keenyas jireenyi keenyas biyya Oromiyaadha. Mirga keenyaaf falmanna waan taateef, haqa keenyaaf falmanna waan taateef. Garuu waan tokko beekaa ka'iin naman kaaftu. Ka'iin naman kaaftu. Namni tokkos naman kaasu. Qabsoon godhaa jiru qabsoo bolooti. Qabsoon godhaa jiru qabsoo bilisummaa uummata Oromooti. Dhuunfaa miti, gahee miti, kutaa miti. Waan kutaa hunda qabatu, waan qabsaa'ota Oromoo, rogeeyyii Oromoo, dhimma Oromootiif quuqama hunda qabatu. Gola akkasii uumte
booksii akkasii uumte doonii waan namoota kan hunda baadhachuu dandeessu uumte qabsoo Oromoo fuulduratti sochoosuun isa biraati. Qeerroo ni rafe jechuun ammoo isa biraati. Kan rafe isaanii nuu miti. Gaafa ani waan tokko siin jedha asirratti. Jawaar gaafa qabsoon eegalu baay'ee simaa dhage gaafa qabsoon eegalu dhaabni abaa'uudhaa shan tokko ture gaafa Oromoon ka beeku abaa'uu takka. Warri 50 qoode qabsoo Oromoo tana bittinneessanii gandaa maalii qooda wayyaaneen ikoonoomikaalii dhuunfattee poolootikaalii dhuunfattee dinagdeedhaaleen dhuunfattee sooshaaliillee dhuunfattee biyya kana balleessite qabsoo Oromoon kana booda deebi'ee mirga isaaf hin falmu jedhame sanatti as ba'ee gaafa Oromiyaa miidiyaa neetwork OMN ijaara irraa eegalee qabsoo Oromoo tana mataa walitti qabee gaafa isa uummata rafee qeerroo rafee dammaqsee kakaase. Hiree qabsootti galche. Har'a qeerroo hin rafne qeerroo hin jirre uume gaafa sana. Uummata Oromoo ormi balleesse deebisee ijaaree uumee mataa walitti qabee qabsoo Oromoo sochoose. Har'a uummata Oromoo ijaaramee jira. Uummanni Oromoo hin rafne. Isa kana sochoosuun gahee ture. Tarsiimoodhaan as baanii gahee miidiyaa ture. Kana dadhabanii qeerroo abaaruun atiinki baay'ee ulfaata. Jira qeerroon. Akkuma gaafa durii sana reedoo. Gaafiin keenya guyyaa hadhaa keessumaan iyyuu gaafilee ijoo kanarraa dubbannu ta'a. Mee keessumaan daaspooraa yookiin hayyoonni Oromoo yeroo biyya ormaatirraa laalluu yookiin ammaa kana qeerroo rafee fakkaata. Qeerroon hin rafe moo hin ripe jettee laalta? Qeerroon riphee malee hin jira. Ni jira. Okay, qeerroo yoo jiraate yeroo ammaa kanatti qabsoon Oromoo biyya keessaa yeroo socho'aa jiran sochoosuuf yookiin ammoo tarsiimoo irra yoo kaa'amu maaliif hangammaa yookiin ammoo hayyoonni keenya hin rafe jechaa jiran kanaafuu qeerroon maal barbaadaa riphe maaliif riphe jettee laalta? Hoggansaa barbaada. Tarsiimoo barbaada. Waan isa kaasuu barbaada. Reedoo ka'iin naman kaaftu kasiin jedhee jalqaba waa malee miti. Haalli qabsoon kaleessa godhamuu fi har'a godhamu Oromiyaa keessatti garagara. Haala Oromiyaa keessallee haala Oromiyaan keessa jirullee hubatee haala jiru kanarratti qabsoo karaa kamittuu geggeeffamuu danda'a. Inni hoo akkam ta'a akkamiin riskii xiqqeessina akkamitti uummata kaafna jedhanii hundi keessan kireeditii walii kennitanii ati amma anaaf poointii tokko qabsoo Oromoo keessatti. Poointii garagaraatu jira, tuqaalee garagaraatu jira. Qabsoo Oromoo kana keessa warra jiran gama miidiyaatiin hayyootaan hunduu gattaa'ee mari'atee haala qabatama Oromiyaan fi Oromoon keessa jiru irra dhaabbatee tarsiimoodhaan as bahee waa uummata kana kaasu gaafa godhe jira qeerroon. Naamani billeevni. Keessaanuu waan ati nu kaasaa jirtu keessaa qeerroo kakaasuu dadhabe hayyoota jechaatis jirta. Mee hayyoota irraa tarsiimoo yookiin ammoo akeeka barbaada qeerroon yeroo ammaa kana keessumaan iyyuu guutuu Oromiyaa irrattii fi akkuma kanaan waan tokko nu tuttee jirta. Miidiyaan Oromootiif hayyoonni Oromoollee dadhaboodha yookiin ammoo sochoosaan jiranii jette. Mee maal haa godhaniifeeti qeerroon akka qeerroo Oromiyaatti ati hayyoota irraa yookiin miidiyaa irraa maaltu nu barbaachisa jettee laalta? Tarsiimoo karoora gola diinaa laamshisu gola qabsoo Oromoo cimsu tarsiimoo karoora sagantaa uummata kakaasu uummata tokkummaan kakaasu kan diina laamshinsu tarsiimoo daandii uummatti barsiisuu daandii tarsiimoo waan biraa miti bari andii manaa godhee tarsiimoo konkolaataa uummata kanaan deemu uummata gubatee dhokatee mana keessa qollofatee ciisu ittiin deemu qofa dhiheessuudha hayyoonni anaaf tarsiimoon sanaadha. Gartee? Turte. Qabsoon Oromoo amma karaa nagaatiin dadhabamteetis turte an nama qabsoo Oromoo keessaa keessumaan karaa nagaatti amanu keessaa nama tokko nuun jettees turte. Mee kanumaan
keessaan amma yeroo ammaa kana keessatti qabsoo Oromoo kara waraana yookiin kara hidhannaatti amanamee uummanni Oromoo hundi kara hidhannootti qajeelee jira. Mi'aati ammoo maal jetta waa'ee hidhannoo kana qeerroon Oromoo kara hidhannootti ammaa kana kan fuula garagalfatee jiru qeerroon maaliif waraana seenee yookiin mootummaa kana ofirraa hin fonqolchine jetteet yaadda rakkoon maali? Rakkoo lamatu jira. Tokko jalqaba qeerroon filannoo gaafa dhabu gaafa namni isaa dhumatu mirga isaatiif falmachuudha gaafa ba'e qabsoon karaa nagaa gaafatti cufantu gara mukaa seene namni filannoo biraa waan dhabeef balballi karaa qabsoo nagaa itti waan cufame mukatti duudee dogongora jaraatiin jechuudha. Haa ta'u malee nama karaa qabsoo nagaatti amanuudha. Tokkoffaan karaa qabsoo nagaatiin injifannoon ati galmee injifannoon ati gonfantu injifannoo ummataati. Social society kana ampaawar goota. Ummatatu moo'a wareegamni kafaltullee xiqqaadha. Jedheen silan amanuuf. Isa kanaaf garuu abbaa qabaachuu abbaa hoogganuu barbaaddi. Abbaa hosin jedhu nama tokko miti. Hayyoo Oromoo tarsiimoo sagantaa sochoosuu danda'u Oromoo qabsoo galchuu danda'u barbaaddi. Abbaan argamnaan har'as jirti qabsoon karaa nagaa takaleessa wayyaanii san caaltu jechuudha. Garuu asiini akkasii abbaa ta'e nama qabsoo kana hoogganu tarsiimoon as uummata kana sochoosuu ni dhabame. Qeerroo mana taa'ee du'a uummanni isaan dhumata. Filannoo biraan dhabee mukatti fiidde ijoolleen. Sunis akkuma jirutti ta'e warri karaa nagaatiin mirga Oromootiif qabsaa'u warri karaa hidhannootiin mirga uummata Oromootiif qabsaa'u wal hubannaan connection uumame karaa wal hubannaa qabu warra qe'ee jirullee warra hidhannoo hin qabnellee hayyoonni as ba'anii abbaa godhatte tarsiimoon as ba'anii uummata kana sochoosanii hundiyyuu galti bilisummaa Oromootiif akka galteetitti karaa danda'e hunduu ga'ee isaa odoo roorroo uummata kanarra ga'aa jiru. Dachii ilmaan isii guyyuu awwaalataa ooltu tana. Dachii haadha Oromoo boochisaa ooltu tana. Odoo gara isa haadha Oromoo gammachiisu dachii haadha Oromoo gammachiisutti. Dachii lakki nagayyane dhiigalmaan Oromoo kana boodan dhugu jettu. Osoo goone natti tola anan jedhee yaada akka nama tokkootti kanuma yaadoo. Sagantaa keenya akka xumuraatti deemnee sirra keessumaaniyyuu sagantaa kanaan hanga ammaatti in wajjin turtii keetiifis galatoomis jecha mee keessaanuu sagantaa kara xumuraatti waan ani hin kaasin yookiin waan ati kaasuu barbaaddu yoo jiraate asumaan carraasii kenna. Uummata Oromootiinis asumaan dhaamsa xumuraa kan itti dhaamattu barbaada mee carraa kanatti fayyadami. Jalqaba miidiyaa teekinooloojii guddaa miidiyaa dhalattuudha. Amma reefuu as ba'aa jirtanii baay'ee ulfaadhaa baay'ee galatoomaa. Morka uummata kana hunda karaa isinillee akka miidiyaatti illee karaa uummata kana gargaaruu dandeessanii halkanii guyyaa irratti hojjedhaa irratti sochoosaa. Uummata kana guyyumaa guyyatti akkaataa itti gargaaruu dandeessan akkaataa itti itti fayyaduu dandeessan irratti hojjedhaa galatoomaa anallee intervii godhuuf waan tokko garuu jala muree isinitti dubbachuun barbaada. Uummanni Oromoollee diinis firris akka beeku. Oromoo har'a duguuggaa sanyiitu nurratti labsame. Har'a duula Oromummaa balleessuutu nurratti labsame. Sirratti labsame. Lolli godhamaa jiru lola Oromummaa balleessuuti. Wanti godhaa jirru ammoo qabsoo Oromoo taanee jiraachuuti. Waan Rabbi nuuf uume eenyummaa keenyaan qe'ee keenyatti abbaa taanee afaan keenya dubbanne jiraanna gaafii walqixxummaati gaafiin Oromoo gaafate gaafii Oromummaati. Oromiyaan immoo kan godhaa jiru zamachaa Minilik jedhee maal jedhee waan Oromummaa tana lafarraa balleessu Itoophiyaa kaleessa afaan takka san deebisanii ijaaruuti.
Kun gola tokko seena. Bilisummaan kan walooti. Ka abdii qofa miti. Kan riyaadu qofa miti. Ka OMN qofa miti. Ka OMT qofa miti. OMT qofa miti. Kan Jawaar qofa miti. Hayyoonni Oromoo bilisummaa keetiif mana hidhaa jirani. Odoo jireenya gaarii jiraachuu danda'ani. Namni lubbuu fi kennee akkas dubbadhuuf bilisummaa keetiif bilisummaa dhuunfaa qofa miti. Hanga maatii keetti namni dantaa dhabdee akkas baatee rakkattee barandaa bulaa kan qabsooftuuf bilisummaa keetiitiif. Osoo hin banne akka sabaatetti. Osoo seenaan gurraachi kaleessaa deebi'ee har'a irratti ammallee raawwatamaa jira baay'ee. Guyyuunu edaatuma deemaa jira. Seenaan sun odoo deebi'ee uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti hin raawwatan darbaa ka'e dammaqee mirga keetiif. Duuti mana siitu si oolaan jirtu. Du'a mo'annee baane du'aaf sodaa waan jedhamu beektaa yaadu Haacaaluun gaafa du'ee booda awwaallee baane. Nu jechuu danda'uu qabna. Nu ga'a bara meeqa boonna? Nu ga'a bara meeqa awwaalanna dhallee nu ga'a. Kana waan ta'eef har'atti sirni Oromoo nyaataa jiru, sirni Oromoo lafarraa duguugaa jiru, sirna yeroo ammaa biyya kana bulchaa jiru, sirna bilchiginnaati. Sirna Abiyyi. Warra Oromoo fi qeerroon Oromoo fi Oromoon qabsaa'onni Oromoo dhiigaa fi lafee isaaniitti cabanii aangootti isaan baase. Sirna Minilik kun irratti deebisuuf, sirna Itoophiyaa kaliin irratti ijaaruuf lafarraan duguugaa jiran. Sirna nu nyaatu kana ofirraa buqqisuuf harka walaa qabannu jabaadhaa qabna haqate. Rabbiin nama haqa qabu ni gargaara. Ni moona kanan shakkinaa ni moona. Injifannoon kan uummata Oromooti. Okay, ulfaadhu horii bulii deebanii siin jedha abdii. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akkuma dhagahaa jirtanii fi akkuma argaa jirtan kanatti abdiin qeerroo Oromoo keessaa keessumaanuyyuu qabsoo hadhaawaa keessaa nama ture hadhallee qabsoo Oromiyaa keessaa fi handhuura biyyattii Oromiyaa keessa nama jirudha. Akkuma dhagahaa jirtaniif akkuma argaa jirtan kanatti guyyaa hadhaa turtii Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii wajjin gooteen keessuma maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaatiin horii bulii deebanii ammallee biyyi keenya biyya Oromooti dachee teennaaf ni arganna bilisummaa jechuun xumura gabrummaa barrisaa bara kana jedheen abdiidha. Kanaaf abdiinis galatoomii ulfaadhu horii bulii deebanii siin jedha. Dabaratu namitii qeerroon cimuu hedduu jiru affeera dubbisaa namni du'an sun sodaataan hin jiru mirga isaa falmata jabaadhaa ilmaan Oromoo wanti baay'ee Oromoo jillee baay'ee galateeffadha jabaadhaa. Waaqni bilisummaa wal nu agarsiisa. Thank you. Thank you.